jaalala kan kabajaa lafuma jirtanitti isin bira naaf haa ta'u isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii ani galata Waaqayyoo isinillee baganaaf jiraattanii ammallee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalala kan kabajaa isin bira naaf haa ta'u isiniin jedha. Maal qabattee dhuftee mul'isa jechuu keessanii duratti walumaa kana baaraawwataatti subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jajjabeessuun irraanfatinaa isiniin jedha kabajamtoota fi hordoftoota koo. Ranking qabattee dhufe ranking sunillee masiituu biyya mana share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maatii fi dhimmi maal ishiin naan jettu hiriyaa gaarii fi hiriyaa badduu jechuudha. Asumaan baratanii waan ishiin naan jettu waan akkanaa gosin baasuu baadiyee naan jetti moo mee itti na jabeessitti moo hilluutti moo kan waliin barru ta'a. Nu wajjin tura haga dhuma viidiyoo biyyatti isinii jira irratti dawwala. Yaamaa jira wajjumaan tura. Biyya keessa jira se'abee tadaa inni qaataa warra jana ture kana gaafa maa muddamtaree iskuti dee na harkaa baasi kaati kan jaarsaa amma boodetti deebita achi amma janaan jannee kaafu beektaa jaalala keessatti ko wal goone jaalala keessatti kun wal goonan taa'in akkana neeru hin beeku beekta. Amma lakkoofsa kee daaretti naa erginaan jedhe kan dura miseenjanumarraa wal janaa turre beekta. Achumanan lakkoofsa kiyya daaretti barreessee ergeefi lakkoofsa kiyya daaretti barreessee ergeefi doolaara Ameerikaa jechuudha. Kuma ibba lamarratti galchi. Amma isa galchee waarratee maal jedha seete waraqatan ergadhaa naan jedhe. Waraqatan ergadhaa naan jedhe. Achi amma kamaalan jedhaan asumatti ka'u jechuun. Waraqata biratti rakkadde. Amma mee furmaanni maali? Furmaata naa baasa qaama. Hiriyootuma furmaata namaa baasa. Janaan waraqata erga birammaa irratti erga waraqata naan erga jedhee jaarsuma keetti ta'e furmaata dhabee walli biraan dhabu kana gammachuudhaan ergisiisi. Maali jaarsi kiyya warra kiyya seete bukan ta'e wayi ajaa'iba qabdi. Isa harka jettame warra keessirraa qaatan fudhate yaade.
isi furmaata naa baasi kama siimee maal godhi jetta. Cara kuni mala nama doga furmaata baasuu dhiisi furmaata na dhoggana. Laakiin ma hin galladaa jirta jedhe. Maala kalladaa jira rakkadhee irriiba itti dhabee jechuudha. Jaarsa qabsu jala jaloo kan deemne nan beeka. Irriiba itti dhabee jechuudha. Amma achi yaadi amma siini beekta mastuu furmaata onaa laattan jedhee mastuu nyi natti jetti natti nyakkisa jechuudha. Warra silkii kiyyarraa cufadhe. Atis mee furmaata onaa laatte dheedha atis kun bilaasha bate bilaasha bate. Dubbiin hin taane jedhe. Mee amma furmaata isaa Jaarsa keessatti jaallatannaan immoo doona hin jettu. akkana seene Yeroomaanta jedhama. akkana seene gaani gaafa dura januma kala obbolummaa walitti haasofne oluma fuudhee birrii erge amma ka birrii bakka birrii tana balaan Maammadoon akkanaatu lakki kun kan hin argamne iyyuu maali ta'a? Maammadoo zabana kanaa taa'een eeggaturra immoo birrii kaffalu jiraan akka shallamamuu qaba. Ameerikaa jira Waan shallamne bananitti dhagan. Ameerikaa jira bar Ameerikaa beekaa jira. Ameerikaa eenyutu doolara hin hamusin jedhani Ameerikaa hoo ta'e. amma Shallamamuu qaba kana miidiyaatti as baasisuudha. amma gotta biyyas galuu ne dhufu asmaanan paaspoortii sirreeffadhee achi deemu jedha. Salphanni shilka quxirii jaarsa keetii naa kenni bakka ergasuu furmaata isarraa itti fida. Hiriyyaan xiyya takka akkana taate malli maali jedhe. Irre qalladin kaayima sisitta himaa jira dhufuma bar Lakkoofsuma jaarsa keetii naa kenni galli miti. Qalbii maaltu jira gudiin ugoota yoo si amannuyi. Ganaadhaa yoo gudiin kee erga akkas ta'etti shilka quxiruma jaarsa keetii naa kenniiti. amma dura nan gala jedhee moti kalatama amma shaaree jira galmaata jechuudha. Paaspoortii sirreeffachaa jira jira duraa galuudhaa fi amma paaspoortii san tikeetti ittiin qopheeffadhee xirri jechuun gara Ameerikaa. Nu darbitee yoo bakka amallee taphaata. Ati Ameerikaa ta'in Itoophiyaatti gallama fuuta lafte. Maala sini tarrafareen ofii kiyyaafan ofii tarrafa malee. Lakki intala hundee addunyaa raafattamu Ameerikaa ta'etti amma biyyuma Arabaatiin nu galchuu qabda. Jaarsa keetiin immoo naannoo sargii dhiqqisaaf bakka lama miidhin birruma ergiiti. Abbuma siin qalladin kan jaarsa jedhiin furmaata naa baasiin siin jechaa jira. Wayi. Fuudhee Gabreeli kan hojii keessatti agandu cakkooraan hangubinii taa'e ati jana wayitoo kan deemne nan beeku. Maal jana mucayyoo gaafa duraa mucaa ollaan irra wal barannee mana barumsaa tokkotti barannee inni giseessan Itoophiyaa jira kaa waggaa 3 dura maal jette giseessa yuutuubii sin jammaarre jana zimbiloon janaajjanii jechuudha. Amma fidee waan biraa keessa seene kaa inni akkam godhare amma balaan barsira dhangataa birrii tana maalin godhame. Birrisi rabbisa haa kennu maarrisi kenne maal rakkoo qaba. Nama biyyaaf of gargaaran. Borumatu irratti ol na darba ka Facebook irratti tuktuk irratti ol na darba furdadhiidha gaafa sani. Haa dhufu qaama labbaasaa dura birrii isaa si galche akkasitoo ta'e. Hin argine jettaan iyyuu bakka. Annoo jira ka rasiin itti seesisa jira akkamitti hin argine jedhaan sin. Bakka margoota fire. Abboo furmaata. Jere baraan amma furmaanni jaarsa kee bira jira abbaa ati mee wannoon jedhini. Jaarsa kee bira jira. Jaarsa bira akka dubbiin hin geenyeen barbaadanii siin jedha. Jaarsanii Ameerikaan deemee birri si ergaan jedhaan as bakka Ameerikaa yoo hin deeme kalaas inni birri bicha barbaada. Hin jiru bar ijoolleen ati qooti ijoolleen dhishuma dhugaa akkana godhan hin jiru bar Maammadoo an boochisan. Maammadoo bicha shamarran boochisa seete. Shamarran illee hin jirti barbaateen akkanatti jaalattee ati qoosaa dhabu jettanan beeka kanas hin amanu jedhe ati amala akkanaan qabdu waan ta'e. Baruma kamna amantanis qoosaa. Baruma kamna amantanis wayi. Si amanne kunoo si amanne dhungootu jenna amantiin kana caalu jira. Amma barugaan si taasaa jira maal taatan? Hara dhiisi. Hara dhiisi mudaa kun hin amanu wal hin amanu. Hin amanu.
na aarsite iyyuu abbaan furmaata na baatti kooyi himastuu dalkala ishiin jedhee tasirratti dawwale ati furmaata wayituu naan baastu mammadoo irratti dawwala naan jette maal jechuudha annoo jira ka rasiin itti seesisa jiru akkamitti hin argine jedhaan birrisi ergaan jedhaan as bakka Ameerikaa yoon deeme kalaas inni birri bicha barbaada injiru bar ijoolleen ati gooti ijoolleen dhishuma dhugaa akkana godhan injiru bar Maammadoo an boochisan Maammadoo bicha shamarran boochisa seete shamarran illee hin jirti barbaateen akkanatti jaalattee ati qoosaadhaaf jettanan beeka kanas hin amanu jedhe ati amala akkanaan qabdu waan ta'eef baruma kamna amantanishi qoosaa baruma kamna amantanishi way si amanne kuno si amanne dhungootu jenna amantiin kana jaala jira amma barugaan si taasaa jira maal taatan amanu na aarsite iyyuu abbaan furmaata na baatti kooyi himastuu dalkala ishiin jedhee tasirratti dawwale isatti himuun barbaadu siin jedha dhagahimasi maal taate anatu isatti himuu barbaada kan laa ittiin himin ta'a ani Ameerikuma san hin deemee ilaaluu barbaada Ameerikaa jedha biyya waan ta'eef biyyuma san amma fakkeenyaaf Dubaayii kana keessatti biyyi yoo wal fuudhe jechuudha akkuma kana heerume jechuudha jaalala makiyya kana heerume Ameerikaa osoo naqee ilaalee gala Ona ta'e immoo nan ta'a yoo na ta'u ati immoo jaarsa kiyyattan deebi jaarsa keessa deebite inni akkanumatti si eega waan maal sila hojiidhaan hin deemen jedhaan ka heerumuun deemen jedhuu ni bar والله كان الفيلة تنام بهطف لبرا مولاي هذا jarri keessa sirraa fagaachaa jiru mee maal jettalee amma masiif furmaanni natti hin gootu kanaas godhe kan jaalalaa bar Gizeli foto jaalala saya sama jaarsa kee biyya jiru galtee nama biraa janan janu yeroo kan qabnee nan beeka han biraati masii jaalalli waan nama hin goone hin qabdu bar way waan sigoota maal irsa kee wajjin lama sigooti mamma sila bakkuma argan nama argan jaalatu jaalalli wanna nama gootu nan beekan sigoota jaarsa kee waliin amma ati an gootu zinde wanna mulee anin dhaman waaqa maalami odoo shan namni biraatu janajjanee hin loltanan beekan amma bari hundee nama amala kee hin beeknetti himi kan amma bari jechuudha masi maaseete isaanii Ameerikaa deemen birri si erga wagguma tokko hojjedheen galaan jedhan garuu bakka achi yoon ga'e kaani biyyatti isa yoo keessa babbaraadde kalaas Ameerikaa deemuun barbaade nama walumaa galattu kanaaf ati walumaa galattu Ameerikaa deemuu barbaade deemule kumni dhibba lamaa kun waan barbaade naaf godhee achiin nagaa beekta yaaddoo tokko malee Ameerikaan kuma dhibba lama odoo qabaate inni odoo kuma dhibba lama qabaate gaafa gala biyya galee fuudhaa yoo silaana dhaman tura siida siifan erga bakka laalta dhugaa jetta dhugaan jedha kaayee soba siin jedha sila soba sittaasaa jira sila Asabni Ameerikaa akkanumatti naa dhufe kan deeg jaalaluma mucaadha achi jira bara amma akkasitti inni asabni naa dhufe. Salphanna. Ndee wayin akkatti lafaa kaasee nan deema siin jechaa jira. Duraammee waan akkanaa siin jedhee Ameerikaan deema siin jedhee galuu na das siin jedha malee amma jaalala waan ta'eef kakkalaas nan deema. Arab hojii kee. Amma furmaata naa baasi kaa way. Way gudi.
Masih anan jet tamale tam anani silan jana jenne nan jet alachu. Oh, sekarang beba. Gitu tuh, kamu aja dapat kan jana jan pasusi abdu jerat tuh manusia kan? Pas jana jan nanti am. Ay, abu. Ay, bila siapa di kelas? Bila ada nggak bantu bahasa sih. Jana jan saya ya ada malu sih. Itu sekarang kau kawannya. Beres tuh gari karena mau gari deh, ini jana jan sih kali kasihnya marah. Nama ya dan kami nih tahu harga rumah sarjana itu mah jangan jan. Tapi gitu toh hingkap dah. Kalau hingkap. Ani bermasih Amerika Ethiopia sande misalnya mau deh. Tuan orang. Abota Ethiopia ni kalau si amma acitti sogalan. Hawjo pada rival ni panjana hijrain Ethiopia jepenya Ethiopia dia mendesat. Abboji keenya nama arsida kalas amma Pero nakai Muhammad on keruga saya kebe kufalle dah kan ugo dekan agonan. amma Kete sina kala do masih kufalle dah kami ni bisa. amma ni de chura Yo formata na jadi kayaknya Amerika tanggaan itu. is inni birri yo argate kalas inni isa Amerika argate ti birri Amerika sadi yo argate habibti ti yo di sini Laki bamis tenna baru sekali dalam jalan ini. Gitu tak deh, mau beri jalan ini. amma di Beri heding kele bui jalan, aku masih elle beri jalan kan? Enggak kan? amma di de jirta ti formata nachu amma di de jirta chura formata lachu Jadi kan mau kan pinjam. Aku jalan jam. Hojii keenya dhufanii piraankiisi godhatan piraankiin haa ta'u jechuun kaallamishii argaa jira. Kanammoo piraanki ana deessa ijaarsa keessatti hin gootummaa hin jedhu. Magasi amanurraa kan ka'e. Kooyi mee Atimmoo nagartee yoom gootu hin jedhu. akkamitti na amantee injanaan jantottee akkatti na moromtatti dhaabbatte. Wayi. Koo kan jala jette kutaa. Maan kan nama bareng. Saya jenazah saya ini. Sisi kan bisa tuh himbe. Terus. Ajaa'iba qabda. Mee amma viidiyoon dheerate jedhi nagaa gaafadhu hordoftoota kiyya viidiyoo dhaaba. Bare kusiidha kan marame. Waraaban jira kan jalla bitta. Waraaban jira dafme nagaa gaafadhu viidiyoon dheerateera. Neerab dijari marame. Maaramu waraaban jira. Sibicha irratti mootii nama biraata irratti illee hojjedhee hin jiraan booda sitti mamma nagaa gaafadhu. Gaba fayyaa qabda. YouTube irraa Rabbiin ani yaadadha wanta naa sabbisiisaa arganii kanani. mee amma nagaa gaafadhuuti YouTube irra illee maaf dubbadde. Maal rakkatte mee? Waan jedheen nagaa jedhanii. Hordoftoota blogeessaa akkam nagaa jirtu bakka jirtaa itti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ijoollee baay'ee sila guruppii keessa duraan wajjin turre beekamtii hordofan irra caala jechuudha. Innaa bakka jirtan itti nagaa fayyaa ta'aa kan biyya jirtan kan biyya ormaa jirtanillee kanaafu blogeessaa yaada haasofti malee dhugaa nama yaada akkanaa raawwatuu miti. Sirriitti amanaa kan wal barre garuu akkanumatti yuutuubuma kana irratti garuu nama yaada gaarii qabdu dubartii qalbii qabdu waan taateef abbaa warraa isheet irratti nama yaada akkanaa yaaduu miti nama bakka akkanaatti argamtu waan hin taaneef kanaafan amannee innaa kana jedhu. Geetaa tuubii viidiyoo jedha firaakin haa ta'u diddee jettu wannoo taasanii nagaa fayyaa naaf taatu.